أصلا متى ندبت في مرة عندور كريبار مرة عندور إيه يقوم تاني بالله لا هنكوف نبار كين يوب بليس هي نرادور إيه أني سيد أن جتة إنجو أصلا إسين جتة إنجو أن جتة كنا إنجن نرادور نرد دولتي تسنيم عتي تسنيم فوسي سجى جرتا سوشيال ميديا هنقول بتول باتي نانجت أوبليتي دوبا يونين جمالين جين سيد لبار خفوسي استنانجت نلولتي جتورا سنيفو أني أكا لا فدوس يوجد لدوس غيرو أمو إسين أكا جتشو تكونا نجنين برباد تمام زي بيزي وني ولد بتانجل بزراعي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبجمتو تافي خردوستو حبزاتو الرحاب زاني سأفتي جتيغا ماري نفتي جتشون كيساني نولم هوردو صافي خبجمتو تخيا وامراتا كان نبني وان سوشيال ميديا غبتي إليني أوف هاجرتو أنا وان اسمها أوف هاجر مالي نمني أوف هاجر تكلنا نجرو نمني عندي إكتراما خبجار أنجد جورج الجنة التاو جرة اسمها كاسل اسمها تو مي akkuma isiin kaaftee kanatti nuti illee yoo dhugaa gooneef illee wayyu jenneet illee nuti illee kaasne garuutu ammoo ililleen tasniin bira tartee fatiyaallee eema saanuudha fatiyaa birallee tartee ana jirti jechuudha ani jaartoo obboleessa keetiiti abiibtiiti yeessan dagatiin sii galee dantaa keetiif dantaa wallahi ani gizee takka baarii huna aarsanii beeytanii hordoftotaaf kabajamtoota kiyya baaruu na aarsa kadeemee intala tana fuudhee hoo jaartii fi abbaatu kabajaatti godhata abbaatu darajaatti godhata abbaatu shaaraa gubbaarraa galfata abbaatu sooshaal miidiyaarraa galfata isni galee hordoftotaaf kabajamtoota kiyya san cufaa hoo jaartii jaarsa moote sani jechuu isiin la'innoo mo'ullee geenye deengadda fuudhe baalageedha akkanuma baalageedha uumamumaanii gartee guyyuma sila dhalan sanuu guddisan sanuu guddisaa nagaan guddifne guddisaa siitu guddisaa addaati inshallah khayriidha guddisaa hundarraa rabbi najaanuu haa baasu rabbi nu haa khaariju ilmaan dhaltanillee rabbi isiniif haa qaceelchu intala teessan ta duraa warri qabdanillee intala teessan ta duraa rabbi isiniif haa qaceelchu saniifuu hordoftoota kabajamtoota kiyya nullee rabbi haa qaceelchu jechuudha osoo tanne teenyaa hin beekne tana maarraa dubbanna nus rabbi haa qaceelchu nutuu hin qaceelle jechuudha kana jechuun kiyyaa udilii irraa dhiqachuudhaan tanuma sanirraa'u inshallah hooma isi namni tokko nama dubbiseeti gizee namni dubbate maal dubbate jee afaan keessa deebi'ee si barbaada isiitu na dubbisee jechuudha ani isiitti dubbachuuf illee fedhiin qabu natti awwaltee waan isiin naan jettee dhageessanii turtan dhugaadha ani bahar ni sin dhalle dhugaa rabbi dubbachuudha hin dhalle bahar jechuu obboleessa kiyya obboleettiin obboleessatti irraa gaafii numa qabdi baar waan malee irra jirta dhaabboo jechuunis urriyyaan qaba baar intalli tun siin taane intaltana dhaabbuu irraa jechuunis urriyyaan qaba la'innoo jaalalli bineensa alaarraa nama nooma qabdii fi deemee ililli irraa jaalalaan qabame waan inni qabameef hin beekne malee saniifuu ililli irraa jaalalli ni beekan gaartotaa hojjumtoota kiyya wallahi ana tadalaattu nurraa qabamee hasaabittuu ililli tan ni jaalda jeetuuf ittiin himu waan inni irraa qabamee ittiin nikaa godhateef san rabbiitu beekaa sanuu laffee abbaa kiyyaasii biyya san geessee jechuudha waan inni irraa fadheessumaatu beekaa ati dhadhalaata akka bakka irraa jaalatu abbummaatu beeka jechuudha saniifuu hordoftotaa fi kabajamtoota kiyya jaartii jaarsaa ta'uu naqata saniifuu waan isiin naan jette dhageessan jechuudha baarsiitu dhalee obboleetti meesiitu namaa tahadda ati fuusisi naafeetiin wallaalaa jette arrallee borullee tasniin bahar ni heerumti miini heerumti kanammaa nuti fixannee jirra isiin naguma bishaan ashqultuu malee nuti fixannee jirra sini galee irra jechuun hordoftoota kabajamtoota kiyya isiin waan feete jettullee ifooda nun deebistu waan jennerraahi kuni waan isiin alatti ta'uu deemu waan osoo isiitti gaafanne osoo isiitti mari'anne osoo isiitti kadhanne dhumuu deemu jechuudha dhumamee jira wasna waa xiqqishumaa hafe saniifuu hordoftoota kabajamtoota kiyya arra jaartii ta'e baar naafete obbolummaa kabajaa hojii qabna saniifuu jaartii ta'e narraa dhorkitamoo jaartii ta'e narraa dhorkitamoo narraa hin dhorkitu hatta sooshaal miidiyaa gubbaa irree jaartii ta'e ni galfattamoo hin galfattu jaartii fi abbaatu kabajata abbaatu darajaa jaartii fi godhataa jeetiin isa gaafachuu deema hordoftotaaf kabajamtoota kiyya narraa dhorkinaan haala wasaala naaf ililliin bakka itti waliin geenyu hin qabnu jechuudha narraa dhorku baannaan ammoo magaalaadha namayyuu magaalaadha jechuudha magaaluma ol seente firraa hin dhorka jechuudha afaan hin beekuun akkaan danda'utti firraa hin dhorka
sanifu baara dawwalee khaniif waliin dhaggeeffannoota hordoftoota hojjettoota kiyya baarmona hin jiru waan ta'eef irra dawwalee maal akkanaan jiru narra sirraan dhorkanaan jaamoo sirraan dhorkunaan jaa jechuudha. Kaameraan ichittillee gaafachuun uumaan danda'a garuutu ammoo waaniin booda isii yoona dubbattees fuula kaameraa dura dhaabbachuun kiyyeen oolamneef fuula kaameraa dura taa'ee bahari dawwalee waan inni naan jiru isin dhageessisuu fi maal akkanaan jiru walumaan ka daawwannoota hordoftoota hojjettoota kiyya nafaana turaan ofirra kiyyeegaa. Kono hordoftoota fi kabajamtoota kiyya baarsuuf yaadne gartanii irratti dawwaluu jira jechuudha. Alo? Baar? Keeti? Yeroo mana dhufu mana hin jirtu? Yeroo mana dhufu mana hin jirtu? Eessa deemte? Hayyee ani amma waan hedduu dubbachuun barbaanne akkin jeeti. Ililli tana fuudhee sumaatu fuudhee jeemi nuti yaanii fuudhuu baatteellee nun naqatu jechuudha. Ililli tana sumaatu fuudhee jaartitii yaachuu jiraa miti. Hajaartuma teetisa? Sagalee keerii mummora akkin jeeti. Eega jaartii teetaate jaartii abbaatu namarraa dhorkata fiidiyoo agaruun dhabdu waan isin jettee na arrabsite jechuudha waan isin naan jechu jirtu. Maal jette? Maal jettee? Bahar siitu dhalee naan jechu jirti jechi tokkichaan kunuu jecha caalu. Akkamiin jechin caalle siin nama mee bahar maarree jettee hadaasoo jirtu. Deebisaan isiinu akkamiin jecha kana naa gudditee jettiree. Hai ati siitu dhalee tasniin fuusisuu deemtaa bahar akkamitti tasniin fuusistaan aan jette ani yoon jeewu isii kana jecha isii jechisiisaaf dandeessisuma qabachuu malee. Suma qabattee akkas irratti hin fuune suma godhachuu malee kana jecha naan jechuu qabdi. Afaan Oromoo qulqulluun beeka. Afaan Oromoo kana dhiyaatiin na dubbadhu maal wanni attu maal? Wanniin ani jee narraa dhorkite moo narraan dhorkitu? Jalqabumarratti hawwaltee siitu fuudhee miililli kana siit jaartiiti jechaa miti. Waan narraa dhorkite moo narraan dhorkitu? Jaartiitiin narraa dhorkite biyyoota to'ite. Siitu jaartiiti jechaa mi jechii akkasii maali? Hanuti jaartii ta'e ta'uu isii una garree hatanaaf hin jaare. Saniifuu narraa dhorki. Ana lammata deebitee akka isin jecha naan hin jedhe. Lammata deebitees maqaa kiyya akka nan dhoo'inne. Innoo na dhoo'iti taana naaf isin wal faamnee narraa dhorkuu dadhabdee. Akkamitti maa taatiidha godhu natti walte moo narraa dhorkiif natti walte? Narraa dhorkiif si dawwale. Maal taatiidha natti godhu? Hayyoo narraa dhorkuu dadhabdee ammas lammata natti dubbatte fumarraa hin dhorkaree baar. Fumarraa hin dhorka? Ni quuftan ni billachuu? Laa hin quufne baar keenya obboleessa kiyya narraa dhorka. Eega ani isiidhaan jecha hin jiru aslan isin jecha hin jiru an jecha akkanaan hin jenne narraa dhorka. Narra dawwaltee tasniim ati tasniimiin fuusisa jechuu jirta sooshaal miidiyaa kana gubbatti ol baatee naan jette obboleettii duuba yoon hin jee maal hin jeen siit dhalee baar ka fuusistu naan jettee nan lolte jechuudha. Saniifuu ani akka ilaal fedhuus hojii dhaladhuus garuu ammoo isiin akka jechuu tokko naan hin jenneen barbaada. Tamam ziifi onni olitti kan jirtu sirraa hin dhorka. Ittiin dubbadda. Narraa dhorke ana akkuma isiin narraa dhorkitu hin barbaada. Tamam kanumaa misirraa hin dhorka ittiin dubbadda. Galatoomeeyye. Atilleen ammoo oguu dubbattu jecha kabajaa jecha atimma dubbattu jecha kabajaa fi miraa atimma naa himu jirtu hundu. Aslan isiif kabajaa godhee godhu baaddee tokkuma dhufa. Isii fi bara buufata irra jira bilbila keeti buufata illee irra jiru. Leennoo jecha isiin jechaa jirtu tokkos na jechisiisa. Namni dubbachuu jirtu maali yoo hin beekne. Jecha isiin jechaa jirtu na jechisiisee bara. Abeetti allaan.
dhageessanii jirtanii hordofaa fi hojjumtoota kiyya baar jechuun akka isii salphataa miti obboleessa kiyya yoo ta'e illee isii fuudhee isitti salphataa miti jaartiin dhugaadha tokko jaarsii tokko haruma jaartiin deemtu deema garuu karaa isiin deemtullee hin deemne alhamdulillahi sirraan dhorkanaan jee ni dhageessanii hordofaa fi hojjumtoota kiyya fuula keessan duratti sirraan dhorkaa isii akka jecha tokko siin hin jenne atillee ammoo akka obboleetitti akka isiidhaan jecha tokko hin jenne siin dhorkanaan jee ala wasaalaan ani isin jecha hunjo asla yo isin an jecha jechu baatte sani hordofaa fi hojjumtoota kiyya dhageeyaa jirtan gaa ani lammada yoo isin jecha naan jette naaf isin wal faamna firraa'een dorkaa sani fugaa hordofaa fi hojjumtoota kiyya sagalee hedduutu ijoollee hedduun nu bira jira jechuu ijoollee xaxabashu jira osuma ijoollee xaxabashu jirtuun viidiyoo isinii maraa jira inshallah kan viidiyoo biraatiin walitti deebinu ta'a akka isiin natti hin dubbannellee firraatti himeetiin jira yoo isiin lammata kadeemtee natti dubbatu taate naaf isii wal faamuu fi akka isiin oolamu akka naaf isiinis waliin hin faamne jechuudha jaartii obboleessa kiyyaati dhugaadha jaartii obboleessummaa kabajaa yoo naan qabaatte anis kabajaan hin godhaaf akka fatiyaatti ija fatiyaan naan laaltu yoo isiin na laalte anis ni ilaala sarrakkoo hin qabu inshallah garuu ammoo na jibbaa anaan jecha jaartii obboleessa kiyyaati ati jechuun hin ta'u anis leinno kan jirutti mataa khiyaratti ifin eege jechuudha namni jecha naan jechuuf ittiin dhiisu takkanaati hortusaa hojjumtoota khiyyaga nama onni dhaban sombaatu dur nama tutaa jetti oromo onni yoon hin qabaannellee xiqqooti namni kun akkas naan ja'an na keessa numa dhufa jaartii obboleessa khiyya taatullee jaartiin obboleessa khiyyaa hanqa itti kabajaa qabdi hanqaananis itti kabajuu jira hanqa isiillee itti na kabajuu jira na kabajii mataa gubbaarra na kayyadoo miti jecha naan injiini simfed si jibbuun kiyya jecha naan jechisiisa dirqama saniifuu lammada narra dawwalte waa takkanaan injeensi galee hatta viidiyoo illee olbaatee narraa akkan dubbanne maqaa hiyyaan illee viidiyoo arkuun keenya oolamu viidiyoo tana yoo agarte waa takkanaan injenne inshallah abdiin qaba jechuudha saniifuu hojjetaa fi hojjettoota kiyya ijoolleetu hedduu taphachu jira lallabu jiranii viidiyoo isinii maruu hin dandeenye نفعنا ترانا في الرخية ورينا رجي فتنس ودين وجين تفتني الليل هدو تكا غلطوما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.